مسكيني كرا هدودتين رفاتين إنجد كان من بيني كبالبلان قمني كوان كلين سرد ما جرو كان قبان قمني إيه نتي غوري بشان دوغا يو إني بشان إفسيتي غوري أتي غوسا كانا أتي بيا كانا جتة يو أتي أرجتين كوالو أرجتين يو أرسي أجي كارسي يو والو نجيس إنجي فدا نانو دين أباكي إنجي فدا سيفان ديبسا نبيتاتيس برضو بيتسانو ما سني أديم سني سر إساف واسن يادا كيساف ماله دو بيتسان سنكابو ديفا دبراني سودي رات شيخ يبودن دام السلام عليكم راركمي وعليكم السلام قوي أوبس دمو درا قوي أديرو ما في وأبساف في سنيكا نسنجا ركون إنجرو لا أديرو نمي جولة ولا كبنجرو نموت أكبابي سنجرو هندا جتن حياتها مالف نمي يكمان ما كبمان جننوتي نمي يكمان هكبمو بكفدا هاتو أنا كنا يوتي هكبموتي يككيان يو إقراتامي يو يككبادة أدبي سيري موت مالا فكاين أنا دبما يو يكن كبان إقراتامي نمبا ركومتي نمي نانو سنجرو هندنو كسوما دولة جنسية براته توبياته بكفدته ركومي نوتي كان جيتشا جرو غرباتو كم جدي كينو غري قبني غربي جرا نما دبا في جاتوراني اما مو ايغا كمو چان قبا بيكني كيسا وريكا ليفتي داته نما سغل تجرا نموت سغل كانا توكو نرت يفنه قام موتما وجنين توكو غرا قبني اسني في دوف تينيا جد wanni kun sirriidha asirraa yakkamaan meeqa soo jiru warri nama jeesa gama kaaniin soo jiru nuti isa nama jeesa walloo kana maatar kaafirra fudhatanii yookaan maa qabaniin miti kan jechaa jirru warroota isaan gargaaree fi warroota garee kana keessatti argaman hunda lakkoofsa isaaniitiin hordofnee qaama mootummaatiin hordofnee warroota makiinaadhaanis isaan makiinaas isaanii godhanii gargaaraa turan warroota garee kana keessatti lakkoofsa namoota 99 kana takkaan irra gaalfii irra fudhachuuf teenyaa waan jedhu gadi nu ibse obboleessi keenya sun jechuu no video isaanii jira sagalee isaanii jira ni jira jechuu ragaa wajji isin himaa jirra shafakkeessu osoo hin taane namoota akkasuma yakkamoo gareen kun immoo garee bara 2018 ti gareen kun garee bara 2018 17 garee akkatti jiru gareen kun beeka garee isinii kan biyya keenya uummata lolarra jiruuti taana adeeroo kiyya wanni isiniin jenne tana malee namni yakkamaan maa qabamaa miti Ali mee akkasitti qosiifsa irraa naaf dandeessa siifin misawaa'ee mucaa sanii jechuu ni beektaa irraa beektaa faami namicha san niin beekaa biyya kiyya beeta namichii fi mucaan du'elleen biyya kiyya mucaan laal namichi akka itti deemee akka san dhaqe isaa fi mucaan du'e kuni ganda tokko jechuu inni muqiima gandaa achi dawwanii gandii mucaa du'e jechuudha dhaqeetii reeffa mucaa sanii nu barbaachisi jedhaniin malee mucaan san jechuu uummata Arsii guutuu bakka bu'ee ijoollee walloota achi jirtu qabsiisuudhaaf hin deemne jechuudha dhugaa rabbiin beeku sagalee isaa jira bar sagalee isaa jira inni akkas jedhee jira inni garuu akkas jedhee jira jechi saamuu sirrii miti ragaa ofii bee bara ofii dubbatte mucaan ofii dubbatte gaafii gaafatteemi osoo deebii eeggatte gaariidha sii deebisa abbaa kiyyaattillee faamii nu birallee hin jirtu garuu atillee hubannoo qabdaa galatoomi wanni nama jechuu barbaade faamiin naa kennuu barbaadeeti okay ulfaadhu galatoomi gaafii ati gaafatte amma wanni sitti ulfaatuu dandayaa maali jechuu dandayaa as keessatti barre nuyi gurbaan garee keenya keessa jira maalu basaasa waan akkasiisan baay'eetu haasame garee kanarra miidiyaa irratti illee haasame garee wajjin jiru keessatti illee hawaasni walloo kan magaalaa kan jiru illee baay'ee haasaatiin hin ture dubbiin akkasii miti okay dubbiin akkasii miti dubbiin akki ta'e mootummaa yoo si qabde waan ati qabdu guutuu si fattashti okay waan ati qabdu guutuu si fattashti erga fattashte waan keessattuu jawwaala amma yeroo kana wanni mootummaan barbaadu jawwaala bakka yakka itti uumametti maalumaata fudhachuuf maali argachuuf ka barbaaddu mootummaan isa maaliif ragaa sana irraa kuni waan abbaa langaati waan seerati wanni isin martuu beekuu qabdan hubattuu illee qabdan akka uumeef qaroomanna ta'ee jalaa baqatuu ta'uu danda'a garuu rabbi jalaa namni baqatu tokko hin jiru gareen ati amma jettu ka gurbaa nama dubbate jettu kuni jawwaala kana warroonni mucaa kana ajjeesanii fi warroonni isaan qubatan isaan jara bira qubatan sagalee walii ergaa turan okay sagalee walii ergaa turan sagaleen isaan walii ergan kun maalii mootummaan hin laala jihaaza isaatitti illee naqee hin laala
takka lammata simaa kana atuu nama dhugaa dubbatu moo dhugaa hin dubbanne jechuu waan achi keessa jiru sannaa hiikisiin jedha mootummaan. Fakkeenyaaf jawwaala kiyya kana ammoo narraa fuudhan nama garee gara kudha wayittu jawwaala kiyya kana keessa jira. Mootummaan gaafa waan kana fuute nama turjumaana godhu tokkotti yoo fidde garee haganaattu jira garee kana keessa nama haganaa jira eenyuunu jawwaala ofii keessaa waan beekuu danda'u. Malee wanni gurbaan garee san keessa seenee yookiin quba qabaate tokko miti. Jawwaala mootummaan fuutee jawwaala kana keessa reefa mucaa kanaati fi reefa namoota biraallee kan walii daddabarsaa turantu jira. Wanni isin tolchitanii beekuu qabdan. Okay? Isa san irratti mootummaan xiyyeeffatte garee san. Sheeka dhiifama isin afaanitti akki gootan laal. Mucaa kana jechuudha ummata Arsii guutuu akka bakka bu'uurillee ibsaaf egaa mucaan biyya mucaa du'e saniiti jedhaaniti ijoolleen bara akkasitti wachaa jirti akka waan inni Arsii guutuu bakka bu'ee achi dhaqee jechuu ibsaa sanillee. Faamii fi sheekala garee kana nurraa dhaaba gurbaa kana nurraa dhaaba viidiyoo kana nurraa waraabsisinaadha ijoollee walitti nu jalaa buusaa dhaabbata waan kanarraa jedhame hin dubbatamne hin himatamne wanni kun garee fara barbaadduun hin dubbanne waan kana. Waliin naasonni dubbii uwwisuulleen barbaannu faamii dhaggeeffadhu ati amma gurbaan nama sa'aatii jette gurbaan ani hawaasa kiyyaafin dalagaa jedhe sagaleessaa jira sii banuu hin danda'a hawaasa kiyyaafin dalagaa nami jedhu kuni nama hawaasaaf bakka isa buuse jira waan ta'eef hawaasaaf bakka bu'aa waan ta'eef inni kan hawaasaaf akkasitti dhaabbatee dalagu hawaasa kiyyaaf kaleessallee dalagaan ture har'allee namni dalagaa jedhe Ali kana qofa miti hin dheeressinaadha ila gurbaa kana ijoolleen riyaadirraa gareen fala barbaaddu jedhanii kan hidhamtee turte nurraa dhaabaadha jedhanii beekaatti dhiisan aboo yeroo lama sadi itti himanii jira waan kana gabaabdumatti. La waasi jedhu sa'aatiin asirratti dubbii deddeebisuullee hin barbaannu takka jedhe lawan itti beekuu qabdu. Amma reefu himnee jirraa amma booda viidiyoo haarawaa kan gallakkisu ta'e yookaan waa dubbatu yookaan waa dalagu waan barbaachisaa ta'een nutti ragaa san nuuf fidaadha. Ali ila amma isaa walirratti qabu jira ila dhiifama. Bari odumaa haqa irra dhaabbatanii dubbatanii bara ummata kana wajjin haasoo hin dadhabne haqquma rabbii takka irra dhaabbatanii dubbatanii otuma deemanii ani sin buusne warra baale wallahi abama manni guutuudha ture Ali dhiisi maayikii qabadhu namni hoggaa haasottanii haqa rabbi irra dhaabbattan maqaa rabbii yaamtanii dhugaarra dhaabbatanii dubbattan oduu deemtanii wahirra hin ciisinaa maal sinii godha nuti ijoolleen asi jala taa'u kun warroota waan nurraa dhaggeeffatu jiru yoo nama keenya ta'es yoo nama keessan ta'es nama jallataa sun abaa gurbaa sun balleesse wanni gurbaa sun hojjate gandaa bakka hin buune firaa bakka hin buune wanti sun nama dhuffatti argame reefa fuudhuu dhaqeeti reefa argatees dhabees namni kun jechinni jechuun gaarii miti gurbaa sanii gama seeraatiinis ta'e ummata garee san kee jiru ta'eenis ta'e akkuma itti himame sanitti akka eeganaa gadi hin baane dura dhaabbatamee jira garuu eeganaa yoo bahe gurbaa suni itti gaafatamuu qaba namoonni manguddoo sun itti gaafatuu qaba jettanii yoo dura dhaabbatan maal qaba maan nama ukkaamsitan yoo sheeka taatanis ijoollee waan irraa barata yoo jaalataane ijoollee waan irraa dhaggeeffata rabbii keenya hoggaa sodaannu ijoolleen duuba jirtu san ilaalaa boo maayikiin irratti hin qabinaa boo ijoolleen duuba jirtu san ilaalaa turaaree baa obsa maal taatan namni nuti kan jibbinu ijoolleemti yeroon dhuftee ilmaanumti abbaa tokko wal fixxu kun maa nutti deddeebi'a gama keessan kanaan hoggaa haasota waa irra keessan mishaa miti hin kakattanis Rakkina yoo gagartan waan godhu asan sidaaba walii dhageeffanna sidaaba asirrattidha gama keessanii akkana taatanii waan jiru sagalee viidiyoolee sagalee waraabbattan fakkaate waan ta'e sitti mee jira gurbaa yoo taate namni argitee nu dubbadhu miidiyaa irratti jedheen illee hin jiru namni bakka buufatti tokko illee hin jiru ati bar wanni beekuu qabdu tokko iccitii argamee fi waan qaamni seeraa itti deemaa jiru tokko innuu bahee dubbatuun mataan isaatu barbaachisaa miti. Gore amma waan mataana dhukkuba na fidhachiisee ali na fidhachiisee bakka dhugaa tanarratti adeeroo kiyya jala saniin kabaja bakka dhugaa tanarratti mataana dhukkuba obsan dhabaa beektanii bakka dhugaa tan baraan nuyi kasanitti maa jirru yaada sammuu keenyaa yookaan waan ofii shakkine osoo hin taane waan gurbaan gadi bahee dubbate kinoo yoo barbaachisaa ta'e sagalee itti sinii bannani dhageeffattan adeeroo kiyya waan gurbaan afaan isaatiin dubbate malee nuti waan sammuu keenya keessa bayaa rakkoo miti adeeroo
Maal eenyu nama Ali buuse moo Wallo, gurbaa kana? Ali Wallo waggaa Nama carraa namaa buusan, nama kennitan. buusan, Ila maaliif buusan? waggaa ila Maaliif buustan? ila nama buusan beeknu boo fi bu'ee ila Ali Wallo waggaa carraa namaa kennitan. Rabbii keessa sodaadhaati. Yeroo yeroodhaan ummata hin taane wajjin gadi teenyee haasonnee baru wanni nuyi haasonne firarra nu ooluu dhabe. Bara Wallahi akkasii wanti kun miti yeroo dheeraadhaaf amala nama kiyya miidha. seetan Hasan maal seeta amala kiyya keessa nama nan kabaja. Inshallah sheekan Kabaji. miti nama guddaa miti Kabaji. abbaa kiyya yoo ta'e Kabaji. kan abbaa fi haadha irraa caalu jira kan abbaa fi haadha irraa caalu Ali. jiru miti. Ale salaam Wallahi alaikum. wabillahi dhugaarraa amma goota dhuani. Amma Jamaa, bara salaam jechuun alaikum. adeeroon nama mormuu kee bara adeeroon amma la ragaan nuyi harkaa qabna gurra keenyaan dhagaa jira nu maanu morma. Ni wala dhaggeeffannu. Nagaa bula. Ayyee Ali wala dhaggeeffannu yeroo tokko. ayyee wal dhaggeeffatu. Akki jedhu. Gandummaa kana guutuma taanee kan mormaa ture nuyi haga ammaatti itti sisseenne numa dhaggeeffataa jirra. Garuu gaafa lolaa san caalaa amma akkaan kan garaa nu gubee xiiqii nu toraa jiru yeroo manguddummaan qaame kana keessatti daba hedduu argaa jirra. Dabni kun ifaan ifatti walloon akkana arsiin akkana jedhamee yoo quba waliin laatamuu miti ifaan ifatti tuqanii bakka madaan jirtu san walitti himanii yoo dhugaan deemame dhugaadhaan araarri numa buuti. Lolli gaafa bu'u waan joollee dhumtee reenfarratti naasa'ina. Joollee san gara reenfaatti kan deebisa duusaan lubbuun jiranii lolattis sun kan eenyuti kan abaluuti fudhu walloositu jalqabe. Fudhu arsiisitu jalqabe. Osoo hin jedhamin dabi asirratti walirra ciisamaati walloon waan akkanaa hojjetaa jirti guruuppii akkanaa jaarte inni isaanii fe'ama isaanii gabbee boquurraa naamuraa walloon waan akkanaati kan jedhe har'allee dhaadataa jira gabbee irratti hojjetaa jiran. Garuu nuti akkasii isaan kun akkana hin jenne haga ammaatti nuti Oromootti of beekna. Oromummaan immoo kutaan takka fuutee kutaa takkaaf hin kennine Oromummaan kennaa Rabbiiti. Garuu akka sanitti ilaalanii akka Islaaminaatti ilaalanii akka Oromummaatti ilaalanii walirra ciisuu akka majaarsa ammaa kana osoo hin taane dhugaadhaan walitti deemna hoo jedhan dhugaan deemna. Dhugaan deemuu baannaan immoo mangudduma tanaa diigaa kara keenya. Cubbuudha argaa jirra cubbuu taawwanni kun haadha boohaa jirtu san irratti cubbuudha. Eengadda mucaa haadha xiyyaaf nadhiisaa jedhe san gaafa isa ajjeesan keenya jedhaniiti garagalanii arsiin osoo nuti akkana jennu osoo mucaan keenya haadha xiyyaa nadhiisaa jedhuuti walloon ajjeeftee jedhan garuu kan du'e nuyi. Numa ajjeesaniiti akka waan isaaniitti bakka bu'aniiti isa ofii isaaniitti godhatanii dubbatatan. Feemasa yoo dhabnes nuti immoo lafatti feemasa qabna. Garuu nuyi isaan hin jennu nuyi. Wanni beekuu qabdan isa kana alii keenya galatooma ulfaadhaa Hasan isinillee ulfaadhaadha. Bakka jirtanitti nageenyi si wajjin haa jiraatu nagaa tana dhaabuu irratti dhugaa jirtu qubaan tuqaa walitti agarsiisa. Galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aboo namni akka qabaa. Rubbee dubbisa. Torbee guunni na fakkaate sirra. Erga dhufne maqreebe dhufne. Hayyee wanni isin jechuu barbaadu hawaasi keenya hawaasa uummata Oromoodha. Karaan kiyya na fakkaate. Tora obse obboleessa keenya sittin dheeressullee nani. Wanni isin jechuu barbaadu itti itti aanta atitti aanta waan ta'eef tura gurbaan kun dura dhufe na fakkaate wanta gongoruu dhabe. Okay, rakkoon qabu shi. itti fayyadama meediyaa baradha. Itti fayyadama meediyaa yeroo isin jedhan asirratti waa'ee nagaha buusuu waa'ee gartee hammata wal nu hammachiisu malee waa walirraa nu fageessu miti jara keenya. Itti fufi shirru beetanii biyya bitaa. Itti fayyadama meediyaa baradha. Meediyaan namatti fayyadamuu fi namni meediyaatti fayyadamuun garaagara. Waan san gaafa baratte nama wajjin dubbachuu dandeessa. Waan san gaafa sammuu keetitti sajjalattee qabatte nama wajjin tarkaanfachuu dandeessa. Waa'ee lolaarraa haasaati hin jirru, waa'ee nagaarraa haasaa jirra. Ka darbe eenyu qalee eenyu kutee. Garuu waan kana gadi dhaabuu keessatti gahee gurguddaan taphatamaa hin jiru. Hojii quubsaan waan kana namaaf bakka bu'aa hin jiru. Kan jedhamudha kan deemamaa jiru amma yeroo sanitti. Inni ka biraadha waa'ee nagaa hoggaa buustu gaafa araaramtu daba garaa qabattee araaramuun yookiin immoo wanjalgii garaa qabattee araaramuun eenyu karaa fagoo si dheessisuu hin danda'u. Ceesisuu hin danda'u nama wajjin illee jiraatuu hin dandeessu jechuudha. Dhimma amma feemisoota yookiin immoo fakkeenyaaf asirraa dhiiga ilma namaatiin feemisuuf deemu yookiin boquu namaatiif. Hawaasi amma achii qabi asii qabi jedhu kun baalagee ganda sanii baalagee ganda kanaa osoo hin taane baalageen kun garee waliin hin qabanii isaan keessaa. Waliif hin dawwalanii baalagamti gandaadhaa feemisaa kun jechuudha. Yeroo lolichi banameef kaan walloo rogoreetii arsii gursisa
Kaan Arsii irra goreeti Walloo goorsisaa. Garuu immoo gaafa guyyaan darbee gastii walitti ergataniiti mana tokko keessatti waliin taphatan jechuudha. Feemisoonni kun jechuudha. Osoo tole feemisoonni kun nama dhiigaaf wal barbaadu ta'e dhiiga ilmaan miskiinaatiin daldalu maaliif barbaachise? Akka Oromootti. Ka du'aa jiru obboleessa kiyya ka du'aa jiru obboleessa keeti. Garuu namni sun akka dhuunfaatti gastiitti bahee ganda namaa arrabsee miti yookiin nama tokko hattaa godhee arrabsaa miti. Osoo jagna yookiin onnee ka qabaatu ta'e nama san dhaqee mushaaree loluu danda'uu qaba jechuudha. Ka makiinaa qabu makiinaa kaafate. Ka makiinaa hin qabne immoo mushaara ofii gadi itti gadhiisee nama san dhaqee loluu qaba. Garuu nama ganda sanii ciqilfatee ganda kutaa akkanaa kana qabi cafaqe morma irraa gali birris erga akkis godhi jechuun suni sodaadha gara kiyyatti jechuudha. Inni immoo waan sanirra dhaabbattee waan akkasii dalagdu guyyaan ati arabaan wal loltee raatee barratti guyyaan ati agaraada irratti arabaan wal loltee shaantaa baattee badoo keessa dhufu inuma jira jechuu gaafa ati tarkaanfachuu dandeessu jechuudha. Dhiigi miskiinaa sossi qaba. Warri gastii sanirra baatee qabi akkis godhi achi maalii gadi jettee muutii qabattee wajjin hidhattee ta'aa turte suni gaafa sirraa kaffalu ni qaba jechuudha. Rabbiin waa hundaa sirraa kaffala. Way beelaa sirraa kaffala. Way obboleessa keenya sirraa kaffala. Way mataa kan kee kana xaxama keessa sagalcha jiru. Hin fagaata mala. Yeroo sanitti immoo baalageen ganda keetii yookiin baalageen kutaa kan keetii gadi bu'ee waan sanirraa furmaata sii ta'uu hin danda'u. Maayidhaa suudiyaan beekna bara tara lama tara sadiitti hidhamne. Shumeessiidha. Shumeessii ati Itoophiyaa waan taateef isaan salatti miilas hidhamne. Nama maraatee wajjin nama sammuun isaadhaa hin dalagne wajjin walis hidheeti mootummaa suudiidhaa shumeessiis darba jechuudha. Kutaan filattu, amantiin filattu, bifan filattu jechuudha. Dhukkubsataan filattu. Kanarra dhaabbattee dalaguu danda'uu qabda. Inni lamaffaadha waa'ee biyya san keessatti amma deemaa jiru. Biyyi sun keessatti yeroo ilmi namaadhaa billaha qara hin qabnee fi kurraazii yookiin immoo haada waan tokko tokkoon hudhamee ajjeefamaa jiru jechuudha. Mootummaan immoo waadii san sheene taanaan wallaahi hindiin isin guurrama, suudaniin isin guurrama, kutaan kamuun hafu jechuudha. Tigree amaarri hin guurrama jechuudha. Shoortaa suudii hin beeknaa bara. Waadii san keessatti garuu immoo waan shoortaa suudiin dalageen gadi baatee viidiyoo waraabdee ittiin of dhaadheessuun yookiin immoo sagalee qabdee ittiin of dhaadheessuun hin danda'amu. Maali? Akka Itoophiyaa dalagda akka Itoophiyaa dalaguu dhabda akka saba Oromootti dalagda jechuudha. Sanii achi immoo wanni dhaamsisanii dabarsu ijoolleen keenya ijoolleen miskiinaadha. Warri nama qabuuf jirtan. Warri immoo fakkeenya miskiina karaa deemu dararaa deemuu jirtan. Karaa kana itti dhufte, itti cabde, borulleen itti deemte jechuudha. Nami mana arabaadhaa mata dhibba taa'u hin jiru. Dalagaa yeroo sirratti dhaabame dalagaa mushaaruu barbaadda jechuudha. Dalagaa deemtee barbaadda waan ta'eef. Waan akkasii irratti hin hirmaachisina. Maali gaafa rakkoon dhufte akkasis bira baqata jechuuf eemisi. Inni kutaa Arsiitis hin baqate, inni kutaa Wallootis hin baqate jechuudha. Garuu nama ajjeeste harka kan keetiin ija namaadhaa dhiiga namaa buuse santu qabri keessattis itti gaafatamta. Mana hidhaatti illee yakka hammatti dalagamte itti gaafatamta jechuudha. Miskiina takka jechuun miskiina takka harkaan hin qabin. Lubbuun uummata Oromoodhaa biyyattii keessatti jechuun amma nu barbaachisa namni tokkichi rasaasa takka nurraa qabbaneessa waan ta'eef daangaa keenya keessatti. Maali akka nama kaartaa 30 keessaa xiyyitiin takka dhukkaatee jechuun ilmi Oromoodhaa biyya ladduun yeroo ammaana keessatti barri kun bara dukkanaati. Bara uummanni hawaasi Itoophiyaadhaa Oromoo akka sukkaaraa barbaadu jechuudha. Okay? Kanaafuu hamma dandeessan tokko gandummaa keessaa bahaadha. Yeroo immoo baalagee ganda ofiidhaa dhossitanii isa namaarratti hin dalagina. Eenyuun baalagee suni baalagee kutaa biraadhaa qabachuu hin danda'u. Lama beeraa kiyyaa yookaan ajjeesan ta'e eenyuun gaafachuu danda'an. Nama ollaa kiyya obboleessa kiyyaa kun akka ajjeesan summii ibiddarra akka kaasisan hin gaafachuu danda'u qaba jechuudha. San immoo waa'ee gareedhaa waa'ee garee adda addaa garee uummata Walloo kan dhaabe bara afuriin dura tokkoffaa ijoollee sikkomandooti. Ijoollee sikkomandoo gargaarsa uummata Walloo bara jahamu bara torbaan dura dhaabbate san keessa garee sun waa'ee akka qabu natti fakkaatu. Yoo duriyyeen nama cafaquudhaaf dhaabbate ta'e gamasiis kan dhaabbate hin jira. Waa'ee gareedhaa nami garee san keessa mul'ate hunduu yakkamaadha. Hundi isaatu yakkamaadha. Gara Wallootis nami garee hidhate nama cafaqu yakkamaa. Inni tumus, inni labsus, inni qabus yakkamaa jechuudha. Sanirra dhaabbannee dubbachuu hin dandeenye. Gara Arsiitiis akkasuma. Amma immoo gabaabaa gara furmaataatti yeroo deemtan gara furmaataatti yeroo deemtan nan gabaabsaa kutaa addaan hin baasinaa amantii addaan baasinaa boru sirra gaha waan ta'eef jechuudha. Sanii achi immoo ijoolleen keenya ijoolleen Oromoodhaan nama hin qabina. Warri immoo qabamtan Yamanii hoggaa keessanii ututa keessan shoortaa suudii isinii wayyaa harka kennadhaa jechuudha. Gaafa kutaan ka'e andugaa isinii hima. Shoortaan suudii isin ajjeesu sin qalu sin qaxaqqatu si galcha malee. Shoortaa suudii isinii wayyaa harka kennadhaa. Antana bichaa kan isinii dhaabu.
Oke, galatu. Amma daqiiqaa lama sanii kana jarana. Asirras Deeqaa irra kaa'eeti mee warra baaleeti kan warra baalee kana kan deeqaa warra namarra baala itti fufamee abeebe dhiifama. Sirratti jalqabuudhaaf mee daqiiqaa sadii haa ta'uti rakkoon qabu. Wanni dha jawwaalinis obboleessa nurratti oowwe taaptaap kooppilinki illee godhaan jiru munini nu qabaa jira shabakaan kunis. Kas ta'eeti itti fufi irraan keeti. Nama yaada baay'ee hin qabu uummata kiyya uummata Oromoo. Nama akkasitti illee yaada qabaadhee yaada guddaa akkasitti dubbatu illee miti. Kooppilinki godhaa kooppilinki godhaa. Yaatiyyuu bar waan tokko beeki waan namarratti waan ofirratti hin jaalanne namarratti hin jaalatan. Amma osoo namni walloo tokko dhufee ijoollee maarsii akka qabsise ani hin jaaladha. Yoo makka osoo dogoggoraan walloo yakkamaa walloo ta'u ka arsii bichaa namnummaan keessa deemee qabsise dasna jedha dasna hin jedhu. Bakka keessan uf buusee yoo laala jechuudha. Garuu yoo step by step namni community lafa keetti suni wallorraa jalqabee gaafa nama tokko qaban odeeffannoo nama sanii guutuu guuranii warra san fixanii garana taruu taate saniin obsaniif. Garuu namni dhuunfaa akkanumatti ka'ee yoo kan namoonni gochisiisee booda akka nama hawaasa bakka bu'eetitti waraqaan reeffa kaafatu baafatee namni gaafa waan hawaasa bakka bu'eetitti dubbatu. Kuni yakka gurguddaadha waan nama gaafachiisu kun. Waan har'a osoo deebi'ee ijoolleen har'a wal qabde shoora guddaa namni waan kana keessatti akka taphatu ta'e nama akkanaa kana jechuudha. Kanaafuu waan nan barbaade kallattii nama san finnee irraa haasoinaayyuu waan kana osoo dash goonee waan jedhu barbaade boodarra dhufanii manguddoo reefi isin osseessiftan suni itti himnee jirraa waan san innis dhaabee jiraa dhaabi jenneen yoo kan dhaabne taate itti qabsooyna ammallee. Itti qabsooyna hin dhaabsif sirrii miti wanni kun nu diigaa waan jedhuudha. Elaa kamara ani amma dhaabsisaan miti wanni nana jechaa jiru. Gurbaan amma dandeettii qabame maashaallah dandeettii isa qabaachuu isaatiitu ani numaa'u gaarii. Eega dandeettii qabaate warra ijoollee keenyarraayis fudhadha. Keenyarraayis fudhataniiti. Nyaana biyya. Keenyarraayis qabatanii warra yakkamaa dhageeffadhu. Warra gartee muqimmoota keenyarraayis warra isaan gargaaru keenyarraayis qabatanii warra yakkamtoota agartee adda dureedhaan agartee borjoojjii kana uume keessaa uummata waadii dawaa sirkaan amma irratti hin dalagneedha. Amma eega dhugumatti namni kun nama hangana jabaa ta'e yoo gartee dhugumatti waan addaa of keessaa hin qabaanne loogoo yookaan waan addaa yookaan sababa dhimma dhuunfaadhaaf akka dhuunfaa isaatii quuqamee soo eegan jedhee nama sheekaate mixuwaadha jechuudha. Segalamii nama islaamaa nama sheekaate jedhama namni kun. Nama akkanatti deemu kana nuti jabeenya isaatii nuu ta'uu kalaas eega kas ta'e rakkoon hin jiru nama keenyarraa namni goonaaf nama dabalataadha. Uummata yakkamtoota waadii dawaa sirriitti sababa isaaniitiin wanni kun nutti dhufaa jiru san irratti haa xiyyeeffataniidhaan kan jechaa jiru. Bareeda bakka ani deemu naadha ixeeyyu nama kana finnee keessan leen haa ta'u dubbifnee nama itti yoo dhuguma dandeettii akka qabaataate waan dandeettii qabu natti hin fakkaatu. Waraqaa san malee shuf bara inni dubbate mootummaan na qabdee waraqaa san itti agarsiisee gaafa jedhu bar namni tokko ati dirqa dandeettii hin qabu bar dhibbara dhibbatti ni beekta namni akka barbaadetti illee haa dubbatu. Mootummaanuu na qabdee waraqaa tan itti agarsiisee gaafa jedhu maal na qabaate jechuudha. Wallaahi nama tokko yoo ta'e nama arsillee haa ta'u kawallollee haa ta'u namni tokkochi yoo humna qabaatee mootummaa Su'uudii tana waliin kan dalagu taate raatii bakiyyarraa irraa muree fi nama 50 yoo ta'an waan guddaa Okay. dandeettii qabaatu. Okay, ye kamar ke gabaabsi. Hayyee kalaas walii
more wanni dilasi sane in kaban innis akhirin sunis wanni isar ramadani sin jabatu warban gubanna fenya titu akuma biyati tuga kwa mata itti siyasa dhaggeeffannu hin qoqqoodu mata itti fincillu malee man namoota baay'ee yoo agarte numa fincilu Gudar siyaasni yeroo tokko maal natti fakkaata siyaasni kun ogummaa qofa natti fakkaatu is it only professional is it only profession really no siyaasa kana kenna namoonni biraati seetu sarraa barbaada malee sila laali barsiisa wanta kamee ibboodatiin si deebisa warra ture ati ijoollee baadiyyaa yes mee amma warra gadaa kana furadhu guyyaa takka aangoo isaanii dabarsa namoota silaa waggaa meeqa dura gadaa ta'uu lafaa qaban qopheeffatanii icciti isaanii namni tokko hin beeku warra bulchiinsa kanarra seerri isaanii jaba akkanumaa wajjin deeggarsa mootummaa fi akka biyyattitti dhabaniis ammuma ammaa yoo fudhatu guyyaa takka dabarsu aangoo isaa akkaataa isaan itti wal shuuman caasaan sirra gadaa jechuudha. Ammas deebi'ee kennaa jechuu barbaadeeti professionaalii qofa osoo hin ta'in ammas ibbootaan si deebi'ee. Yes maaliif isin jeesitti fakkaate siyaasni namni siyaasaa Itoophiyaan akkuma waliigalatittu abaarsi rabbiin isitti buuse waan biraa caala carraa nama siyaasatiin buluu dhabu abbaa fedhe keessaa Amaara keessaa abbaa fedhe keessaa haa ba'u namni siyaasaa gara mataa aangootitti dhufuu dhabuun nama siyaasatiin hoogganamuu dhabuutu biyya tana hiyyoomsee akkanatti hiyyummaa siyaasatiin ajjeeseen jedha maaliifani namni militariidha roolii taphatu qaba namni saayinsii qonnaa barate roolii taphatu qaba injiinarri roolii taphatu qaba ijaarsa biyyaa keessatti doktorri gahee qaba lekcharoonni fi barsiisonni profeesoroonni qooda mataa ofii qabu hooggansi mataa nama siyaasaa ta'uu dhabuun garuu takka gizee seenaachi of duuba deebitee ilaaltu nama baakgiraawundiin isaa siyaasa even sadarkama ogummaatittu namuma siyaasa ispeeshaalaayiz godheenuu bulteen beektu biyyitu militari Itoophiyaa qofaa miti isa warri addunyaa tanarratti lolli addunyaa tanaa kaati agarra afooshaadhaa qabii akka Ameerikaa guddoo ati agartu kanatti warra khaliifaa lafaat warra rabbiin kalaqee uumee namaaf uumee jiru warra bulchiinsa keessatti haa ta'u doktoroota irratti haa ta'u waanuma hundarratti khaliifaa isa dhugaasanii fi isa cubbuu kanaa wal lolu jira Ameerikaa qabii hanga afooshaa xiqqashoo keessatti isa khaliifaa sila rabbiin uumee kanneef dandeettii amma yeroo dandeettii tana sii kannu rabbiin dantaadhaa sirraa fuudha dantaa biraa sirraa fuudha dantaa diinagdee fedhiilee garagaraa wanni kana sirraa fuudha namoota liidarummaa kana kanneef yoo fedhe wallaala haa ta'u akka biyya irratti hawaasa san irratti xiyyeeffatu isaan malee akka ijaaburra hin qabne dura onnee dantaa yookaan maallaqa yookaan waa laaltu san rabbiin irraa fuudha. Warreen silaa dhugaasanii fi warreen sobaa kanaa addunyaa tanarratti wal dhiibaa jira. Biyyoonni carraa harkatanii dagaagan namoota kanaa irra buuteef ni jira. Biyyoota isaanii jara amma Iraan faa yoo fudhate. Warra akka Raashiyaa kana faa warra akka Chaayinaa kana faa yoo fudhate. Namoota silaa biyyaa fi lammii saniif quuqamu harka warra bu'aa. Yoo fedhe diktaatara haa ta'u yoo fedhe waanuma ikoonomiksii yoo fedhe rippaabilikaanaa ta'u yoo waanuma fedhe haa ta'u warreen harka buutee jira. Gaafa kan harka buute maal godha waan inni dura godhu jira. Wanni inni dura godhu sekiritarii biyyaa jaala namni fedhii waan qabu. Caasaa dantaa irratti hundoote kanatti namoota hawaasa qoruuti barnoota irratti geessu. Ijoollee qaree misoomaa barbaasa. Albuudota lafa isaarratti xiyyeeffatu kanneen ol baasu waggaa 30 keessatti biyyittii takka eessaa kaatee eessa dhaquu dandeessira balleessa yoo isa dhugaa san harkatti
Inni dhugaa kun gari inni kutu jarjaree arragji'ee kifkamuu dadhabee kutu amma akka mursiifaa yoo fudhan gaalamatti khasiisiin aangoo irraa kuchiisa. Namoota hedduu jira liidaroonni akkanaa kan namoota hin taane addunyaallee hin feetu namoota akkanaa kan hin deeggartus akka carraa ol dhufanii namoota kanaan wal dhabu jira. Wanni kun ammoo barnoota osoo hin taane kennaa waaqaatiitu kennaaf. Kennaa waaqaatiitu ni beeka wantoota hedduu fedhii dantaa garagaraa fedhii beekamuu fedhii mul'achuu fedhii maallaqaa fedhii fooqii kana irraa fuudhu. Dantaa biyyaatii fi lammii qofa keessa kaa akka gaariitti akka hojjetu dhugaa qofa baarfamuu fedha. Lammii isaa tanaan jijjiiru. Lolli addunyaa irratti ati agartu kun warra shiraatii fi warra saniitutu wal lolutti. Addunyaa irratti guutu. Waa'uma lameen kana wanni biraa takka illee hin jiru. Akkas. Ulfaatu galatu Gudar. Thank you Gudar Galatomi mamme. Ya inni namni biraa Usmaan Orootiin jalqabee reflection yaada mataa keessanii daqiiqaa muraasa fudhatanii dubbachuu dandeettanii. Ani garuu yeroo maammee dhaggeeffadhu waan itti dhiyeenyaan inni explain godhuuf natti tola saniif baay'ee carraa isinii kennuu dhabutti dhiifama ishee. Isarraa fudhachuudhaaf odoo hin taane Galatoomaa Ismaa'il. takkitti dubbachuu barbaade wanni takkitti maal Yaa namatti dursu jira yoo namni dubbachuun barbaanne dubbachuu ni dandeessa. Dubbadhu bakka rakkoon qabu. Hayyee main point amma waan inni kaasetu jira nama biyyaaf yaadu yoo dandeettii wayii kenneef rabbi dantaa dhuunfaa isaa irraa fuudhaa jedhe. I think main point waan ajaa'ibaati. Waan kana maaliin wal qabsiifnee ilaaluu dandeenya yaada wayii kaasee ture yaadni amma fakkeenya biyyoota akka Iraan yoo fudhannee jenna biyyi Iraan qoqqobbii jala turte qoqqobbii waggaa meeqaa jala turte yeroo dhiyootti lola Ameerikaa keessa wajjin jalqaban irratti hammam biyyi kolonii jala turte biyyi qoqqobbii jala turte takka lola hagas ga'u lola biyya addunyaa irratti main power taate dandamattee dantaa biyya kiyyaa dabarsee hin kennu jechuudhaan laal mootii tokko diktaatar na'u akka biyya saniititti diktaatariidha namtichi nama jabaadha nama biyya ofiiti ummata isaatiif diktaatariidha garuu biyya isaatiif dantaa biyya ofii dabarsee otoo hin kennin hammatee irratti cichee eega innis dabre booda biyyi sun akka qoqqoodamtuuf Ameerikaa waa hunda nama filtee nama biyya saniif ta'u harka ofiitiin bulchuu barbaadduun qopheessitee akkasitti irratti deemaa turte. Eegas maaltu dhufe diiguu hin dandeenye. Kana maaltu mootummaan diktaatarri tokko biyya isaa akka biyya isaatiif taatutti ijaaruu danda'u. Dantaadhaaf odoo hin taane dhimma dhuunfaatiif odoo hin taane jira dhalataa biyya isaatiif akka ta'utti. Mootummaa diktaatariidha uummanni isaa hin jaalatu. Garuu dabarsee ammootu biyya ofii akka hin kenninetti diktaatarri tokko akkasitti hoggaa uume. Inni gara biyya keenyaatitti hoggaa deebin ammootu hattoonni yeroo ammaa warri biyya hogganaa jiran warri biyya bulchaa jiran waan hatanis gara biyya keessaa kaawwataa hin jiranii jedhe. That's right. Kanaan dura yaadig maal godhaa turte waan Oromiyaa keessaa hatte yoo xiqqaate gara Finfinneetti ol galchitee Finfinnee keessa ittiin Maqaleetitti achi fe'attee Maqaleetti ittiin jiraataa turte. Maqalee jechuun eessa Itoophiyaadha. Uummanni keenya itti fayyadamuu irraa dandeenya jechuudha. Har'a hoo warri biyya hogganaa jiru. Seektara fakkeenyaaf haa fudhannu. Humni ifaadhaa meeqatu irratti bahee amma idaan ibsaa torbee kana keessa baheen biiliyoona meeqatu irra bahee jira. Idaadha kun beeki. Eessa dhaqe mallaqni kun? Kanaaf warri amma hojjetaa jiran namoonni amma hojjetaa jiran nama tokko qofa seektara kamiinoo haa ta'u seektarri guutuun isaa harka maalii keessa galee jira? Malaammaltummaa keessa galee jira. Malaammaltummaa kanas biyya keessatti waan takka ittiin dalagaa hin jiran gama biraatti geeffataa jiran. Lammiin keenya waan biyya san keessatti ta'e
yeroo jijjiiramni wayii dhufe biyyuma san keessatti fayyada ture garuu haga biyya dabarsanii kennuudhaati amma sadarkaan irra jiramu abbaan itti dhufe dandeettii hin qabu wayyaalaan karaa irraa dhufeeti biyya bulchaa sektera tokko haa hoogganu sorry daandii gubbaa jira namaa kenni barsiisaa itti deebi'a. Yaa na walumaa galatti siyaasni maal sitti fakkaate namni siyaasaa biyya hoogganee ogeeyyonni gorsitoota fi waan hojii ofii hojjetan ta'an biyya kana keessatti nama injinara yookaan immoo nama sooshaal saayinsii baratetu qonna hooggana. Nama injinaringii baratetu waajjira bosonaa hooggana. Wanni ati muudamtuun wanni ati seektara tokko irratti aangoo qabattuun waan barattee fi dandeettii keetiin osoo hin taane fudhatamummaa yookaan ammoo waan paartiin itti si ajaje gochuu keetiin. Waggaa itti aanu paartiin biyya bulchu qonni paarsantii 20 guddina agarsiisa yoo ta'e akkanatti fakkaatutti paarsantiin 20 kun aanaalee Oromiyaa keessa jiran hunda bira qaqqaba. Aanaalee horsiisee bulaa fi ooyiruun qonnaa keessa hin jirre tajimaa keessallee qamadiin kuntaalli 80 argame jedhaniitu waan ergan faanatti fakkaata like. Biyyi kun jarana yoo wal bira qabnee ilaallu biyyoota baha Afrikaa dadhaboo jedhaman kana biyyoota akka Djibouti, Somaaliyaa biyyoota diigamtee jennee jennu kana bara darbe waan tokko dhageettanii yoo jiraattan jiraachuu dadhabdee ogeettiin fayyaa wayii gara Somaaliyaa kana gadi baate. Akkuma Somaaliyaa geettee buufata fayyaa dhuunfaa tokko keessa qacaramteen mindaan isiin achitti argattu doktoroota 12 Itoophiyaa keessatti qaxara. Waan haaraa uumaan baranne jayyoon just ogummaa yuunivarsiitii Itoophiyaatti barattee uummata Itoophiyaa ittiin tajaajilaa turte san achitti immoo deemtee tajaajiluu eegalte jechuudha. Yeroo tokko potenshaala humni biyyi kun qabdu yoo ilaaltan godinni Jimmaa qofti humna guutuu qabuun yoo misoome Itoophiyaa guutuu nyaachisa jiran godinni Jimmaa godina salphaa miti. Ka Arsiif Baalee lamaaniif Arsii lamaanii akkasuma dhiiftanii jechuudha. Bakka sila abaarsa qabnaa siin jedha. As Eertira mareeffittii tun akka biyya Afrikaa kanatti namni dolaara 100 gadi barsiisaa yuunivarsiitiitii mindaa kafalu Itoophiyaa malee hin jiru. Tokko addunyaarraa bilaa taanee jira. Amma yeroo waggaa 2-3 dura dhiyoo kanallee dhimma kana dubbadhee ture. Yeroo mindaan kiyya doolaara Ameerikaa 217tti jijjiiramu jira. Agumaan qacarame kana. Birri Itoophiyaatiin tarii paarsantii 300 fa'a jechuun ixifii 300 yeroo 3 ol yeroo 4 haga 5 ka ta'u baay'iftee achi ga'a mindaan kiyya amma garuu gaafa gara galchitee doolaaratti deebiftu doolaara 100 gadi. Itoophiyaa keessa